kaampaaniin guddichi fi hangaftichi biyyattiin qabdu Itiyoo Telekoom guyyaa kalee gurgurtaa isaa kan jalqabaa gabayaaf dhiyeesseeti jira. Balballoomiin gurgurtaa kanaa maal fakkaata? Yoo bitatte si baasamoo sin baasu? Gatiin aksiyoona tokko birrii 300 yeroo ta'u aksiyoona meeqa bitachuu dandeessa? Akkasuma birrii 300 kana malee waciin dabalataa kan baaftuu ni jirti. Namni tokko lafaa ka'ee aksiyoona yookaan sheerii tokko dhaabbata tokko irraa bitachuun dura maal fa'aa beekuu danda'uu qaba. Jirtu daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garaagaraa irra jirtan kun daraaraadha. Kanneen hanga ammaa subscribe gootan hedduu galatoomaa. Warri subscribe godhanii subscribe godhatanii akka barnoota keenya kana duraa fudhataniin kabajaan isin gaafadha. Qophiin teenya ta'arraa waa'ee capital marketii wal qabatti. Waa'ee capital marketii keessaa ammoo gurgurtaa aksiyoonaa Itiyoo Telekoom guyyaa kalee dhiyeesseen waan wal qabatu ta'a. Gaafiilee baay'een ramagadiitti reefu jalqaba irratti isinii tarreessisan takka takkaan irra deemnee kan waliin laallu taha. Kabajaan waliin turaa kan isiniin jiru akkuma barame ana daraaraadha. Duba Itiyoo Telekoom beeksisa kalee gurgurtaa aksiyoonaa yeroo jalqabaatiif gabayaaf dhiyeesse wal qabatee akka ibsametti kaampaanichi kun yoo kan gurguramu ta'e guututti kaampaaniin kun birrii biiliyoona 300tti akka gammadamu deebi'oot qaamni jaamu yookaan qaamni sadaffaa kan wantoota akkanaa oodiit godhu lafa kaayetti jira jechuudha. So ka Itiyoo Telekoom kaampaanii abbaa biiliyoona 300 jechuudha akka waliigalaatti. Biiliyoona 300 kana keessa kan inni amma gabayaaf dhiyeesse dhibbantaa 10 jechuun biiliyoona 30 jechuudha. Hangi aksiyoonaa yookaan sheerii inni gabayaa dhiyeesse ammoo miiliyoona 100 takka. Kana jechuun kaampaanichi kun parsantaa 10 dhibbantaa 10 kana dabarsee kan hawaasaa godhuufi jechuudha. Kan duraan 100% mootummaan itti gaafatamaa ture harka 10 gurguree kan hawaasaa godhuufi. Gurgurtaa asirraa harkatu kana hoo dhiiroo Itiyoo Telekoom ittiin babal'isuuf immoo piroojeektii isaa maaliif yoo kan jennu taate lakkee abbaan gurguraan waan kanaa mootummaan kan nu dhiyeesse jechuudha. Abbaan qabeenyicha Itiyoo Telekoom mootummaadha. Gurguraadhaa fi qaxitaa maalleen hungalaa jechuudha. So birrii biliyoonni 30 khaznaa mootummaa kan seenu ta'a jechuudha. Itiyoo Telekoom kaapitaala ittiin piroojeektii isaa babal'isuuf barbaadu miti jechuudha wanno. Isa kana akkasitti hubachuudhaan mee odeeffannoo waan kana yoo bitattan isin baasamoo isin hin baasu jechuu isin dandeessisu takka takka irraa kan mari'annu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu namni tokko osoo lafaa ka'ee dhaabbata tokkorraa sheerii yookaan aksiyoona hin bitanne wantoota inni beekuu qabuutu jira baay'inaan. Asitti dabruuf yaan dura irra baay'een hawaasa keenyaa hawwiidhaan eegaa kan turre fakkeenyaaf sirni gabayaa aksiyoona Itiyoophiyaa yookaan Ethiopian Stock Exchange kan jennuun yeroo dhihootti banamuun oolu takka guyyaan isaa kun xiqqoo achi siquun oolu jennee eegaa turre. Osoo san eegaa jirru Itiyoo Telekoom as bahee Itiyoo Telekoom kan gabayaa aksiyoonaa kanarratti dhaabbatoota shoora guddaa taphachuuf ta'an jedhamee eegamu keessaa isa tokko. Gurgurtaan amma Itiyoo Telekoom dhiyeesse kun afaan Ingiliffaatiin IPO jennaan Initial Public Offer yookaan dhiheessii jalqabaa hawaasaaf dhiyeesse jechuu ni dandeenya afaan Oromootiin. Wanni kun fakkeenyaaf baankonni biyya teenya keessatti gizee dhaabbatan Initial Public Offering yookaan ammoo dhiheessii aksiyoonaa isa jalqabaa jennee hin yaamnu malee wantoota baankiileen yeroo bu'uureessanii fi yeroo kaapitaala barbaadanii babal'isuu fedhan hodhii godhanii hojiirra oolchanidha wanna kun. Garuu bifa capital marketii qabatee akkaataa qabiyyee capital marketii guuttatee biyya keenya keessatti yeroo jalqabaatiif hanuma amma Itiyoo Telekoom gadiin dhufe kana kasan dura ani akka nama tokkotti gumaatuma namaa ooluun jedhan akka yaada kiyyaatti jechuudha. Gumaatanii beekanii mire gizee namni fuudhata gazee jira dhaqanii yoo san agartee abbootuma qabeenyaatii fi warra sheerii guddoo qabu saniif gumaata ooluudhaan jedha. Garuu inni amma Itiyoo Telekoom fide kun isa haarawaa fi qabiyyee capital market yookaan gabayaan kapitaala jennuun kun qabaachuu qabu kan if keessaa qabu akkasuma kaampaanii guddicha biyyattiitii fi abbaa galii guddaati jechuudha. Duba hara gaafii kiyyaattiin isin caa. Namni tokko sheerii tokko bitachuun dura
wantoota bu'uura ta'an kaampaanii saniif bu'uura ta'an kan beekuu qaban keessaa inni tokko faayinaansiidha. Mee faayinaansii gisee jennu maal jechuudha? Faayinaansii jechuun gurgurtaa isaarraa galiin inni galchu kan reetiin dabalaa deemu waggarraa waggatti yookaan riveeniiwin isaa kan gad deemaa jiru jechuudha. So asirratti maal qorachuu qabna? Galiilee Itiyoo Telekoom kan waggoottan dabranii laaluu danda'uu qabnaa jechuudha. Baasii isaatii fi gurgurtaa isaa. Gurgurtaa kanaaf, gurgurtaa waggatti raawwate kanaaf koostiin yookaan inni baasii yoo hangam takka kan jiru as keessatti ilaallaa jechuudha. Akka prospektasii isaa dhiyoo kalee lafa kaayetti Itiyoo Telekoom prospektasii peejii 200 ta'u yookaan fuula 200 ta'u gara weebsaayitii isaa irratti maxxanseeti jira. Irra baay'een keenya achi dheexanii yoo seentan gara weebsaayitii isaa daawunlood godhatanii waan san dubbisuu dandeessan achirraa bal'inaan kan argattan ta'a. So faayinaansii isaa laaluun tokkoffaa dirqama jechuudha. Akkaataa inni lafa kaayetti yookaan deeliyoot qaamni jedhamu kuni kan qorannoo faayinaansii Itiyoo Telekoom qoratee biliyoona 300 kaampaanii bitu ta'uu isaa mirkaneessa kuni akkaataa inni kuni barreessee lafa kaayetti maal jaaseete kan waggaa 3 lafa nu haa 2022 2023 biliyoona 50 wayii ture 2023 kara biliyoona 70 wayii dhufe 2024 ammoo biliyoona 98 qabaa jechuudha. Amma galiin isaa kan waggaa dabre biliyoona 98 jechuudha. Galiin Itiyoo Telekoom kan waggaa dabre birrii biliyoona 98. Inni lammaffaa maaneejmentii tiimii yookaan garee dhaabbaticha hoogganaa jirtu laaluu danda'u qabda. Hooggansi dhaabbatichaa maal fakkaata? Warri dhaabbaticha hoogganaa jiru kun ceesisuu danda'a. Ciminni isaanii hangam takka gahumsanii qabanii kan jiru laaluutu sirra jiraata jechuudha. Irra guddaan gaa hooggansi Itiyoo Telekoom warreewwan biyya hoogganaa jiranidha. Muudamtoota siyaasaati. Namootaan biraatilleen haqeessa jiru natti fakkaata. Waan kana diiteeyilii isaa yookaan guutuu isaa prospektasii Itiyoo Telekoom weebsaayitii isaa sarara irraa gabbuuftanii bal'inaan sirriitti ilaaluu dandeessan jechuudha. Kanneen biraa ammoo takka takkaan itti deemnee kan laallu ta'a ibshiroo rabbi jee. Ammaaf ammoo lama himne inni sadaffaa biizines moodeelii isaa beekuun nurra jiraata jechuudha. Duba akkaataa ibsa isaatiin Itiyoo Telekoom wantoota sadii gurguddaa gurguraa akka jiruu fi gara sadii irraa galii akka argachaa jiru hima. Inni tokkoffaan tajaajila Telekoom, intarneeta, SMS, SIM kaardii fi maadii gurguruun asuma keessa jira jechuudha. Zeen sagalee. Inni lammaffaa kireesii meeshaalee Telekoom. Akkana jechuun opereetara adda addaa Safaariikoomii kireesee fakkeenyaaf achirraa galii argata jechuudha. Kireesii meeshaalee Telekoom irraa galii argadhuudha. Tajaajila kireesii meeshaa Telekoom kanaa jiraachuu isaa. Inni sadaffaa digital financeedha, which is the best hedduu bareedaa because dinagdeen addunyaa tanaa irra guddaan karaa digitaalaatti deemuu deemti. So futureidhaaf yookaan fuula duratti waan abdii guddaa qabu jechuudha kun. Wantoota sadeen kana erga beekteen booda jechuudha. Erga wantoota sadeen bu'uuraa kaniin siime kana beekteen booda wantoonni ati ilaaluu qabdu. Wantoonni ati ilaaluu qabdu market sharing dhaabbata kanaa yookaan qoodannaan gabayaa isaa hangam takka. Akka fakkeenyaatti biyya keenya keessatti parsantii 90 Itiyoo Telekoomiitu harkaa qaba. Safaariikoom parsantii 10 jechuudha. Itti aansitee kan biraa kan laaluu qabdu akkaataa guddina isaa laaluu qabda. Gara biyyoota biraa guddachuu kaampaanii danda'u moo kaampaanii hin dandeenye tajaajila intarnaashinaala kennuudhaaf. Isa kanaas sirriitti ilaaluu danda'uu qabnaa jechuudha. Itti aansitee ammallee valueeshinii isaa laaluu qabda. Gurgurtaan amma Itiyoo Telekoom dhiyeesse kun retailer investoroota qofaaf dhiyeesse. Investoroota gurguddaa sadarkaa dhaabbataatti jiran osoo hin ta'in investoroota retailer ta'an investoroota chirichaaroo jechuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana valueeshinii isaa wanni ati irraa laaluu qabdu. Wanni ani bitadhe kun deebisee gurguruudhaaf hangam takka laafaadha kan jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti nam tokko 9,000 irraa eegalee hanga 9,900tti bitachuu danda'a. Akkasuma qabu. So inni kun hedduu bareeda because maallaqa xiqqaadhaan bittaa gaafa gurgurtaan isaa eegalamellee haatee gurguruudhaaf easy waan taateef namoota baay'eetu sirraa bitaa jechuudha. Fedhiin isaa guddaadha jechuudha. Maallaqa guddaa waan hin ta'iniif. Yoo maallaqa guddaa ta'e ni ulfaata. Namni sirraa bitu ulfaachuudha malaa jechuudha. Inni xumuraa wanni ati ilaaluu qabdu ammaas risk factorii isaa fakkeenyaaf. Maallaqa kana arra kaatee 9,000 bittaa garuu maallaqa kana
yoo xiqqaatte hanga ji'a Feebruaarii yookaan waggaa haarawaa seenu deemu kan akka faranjiitti akkana jechuun Nooveembar, Diseembar, Januaarii ji'a 3 booda Feebruaarii keessa jechuudha. Ji'a 3 fi akkana booda deebistee gurguruun kasii fayyamamu. Hanga ji'a saniitti garuu hanga jiini 3 fi waa kun dhumutti wanni kun liisti ta'ee bahutti maallaqa san ittis fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Erga wanni kun liisti ta'ee booda gurgurtee gara maallaqaatti kan jijjiiruu dandeessu. Yeroo hanga kanatti ammoo maallaqni kun maaligaa baastee waan adda addaarra oolchuu hin dandeessu jechuudha. Yookaan maallaqa kana fayyadamuu hin dandeessu. Duba qophiin waa'ee Itiyoo Telekoomii wal qabatee haala aksiyoona gabaa Itiyoo Telekoomii wal qabatee hangaan danda'e walii cuffee isinii dhiyeesse tana fakkaatti. Torbee dhufu qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinu har'aa kanarraa waan baay'ee hubattan jeetiin yaada. Bakkuma jirtanitti hundi keessanuu nagaa fi rahmanni rabbii isinirraa jiraatu. Peace.